qarshii kumni dhibbii sadiif shantamni akkaawuntii saaraa irratti hafuudhaan akkaawuntii koo irra galee ture osoo maallaqni sun ta'aa jiru immoo obboleessi koo Mubaarik akkuma isin beektanu yeroo dhukkubfatetti waadaa tokko naa galee anis liqeesseera ormiyyuu liqeessaa ture waan ta'eef awwalee sa'aatii maallaqni kun si'iif saaraa barbaachisetti sa'aatii ati na gaafattetti nan deebisa taa'uu isaarra itti fayyadamuu nan danda'a naan jedheera anis akka nama maallaqni akkaawuntii isaarra jiru tokkotti in deebisa amantii jedhu waan an qabuuf akkuma ormiyyuu amanee liqeessaafii jirutti. Awwal musammaa garanumaan gara gaaffii tansi dabarsaa mucaan kun siif maali? Haadha manaa koodha. Fuutee wajjin jiraatteetta? Jechuudhaan miiliyoonii tokko ta'anii jedhan. Okay, birriin amma fakkeenyaa fi birriin galee suni manuma miiliyoonaa akka ta'e ijoolleen hin dubbatu gana Mubaarik adda baasa sabbeeka beekaan isa gaafachuu dhiisaa jira. Garuu ammati beektutti maallaqa sanaan hin yaalamne kanan dhagee hospitaalaa ba'an amma maallaqni sun guututti. Awwal musammaa garanumaan gara gaaffii tansi dabarsaa mucaan kun siif maali? Haadha manaa koodha. Fuutee wajjin jiraatteetta? Fuudheera abbaatu naa kenne abbaa isii dhalchetu ni kaanaa hidhe akka amantaa islaamaatti. Akkamitti argattee akkamitti fuute? Abbaa gaafadhu abbaa sana namaa kenne gaafataman kan. Ati jechuun akkamitti argattee akkamitti fuute? Abbaatu ni kaanaa hidhe malee deebii biraan deebisu dhiifama. Eessatti argattee naan abbaan ni kaasii hidhere? Gudiidha. Abbaanni haadha manummaa na gaafatte abbaa isheetu ni kaanaa hidhee qofti deebii gaa quubsaa hin ta'u. Eessatti wal argattanidha bar isiidhaan eessatti wal argattanii siin jedhee bar. Waan abbaan nan gaafanne na gaafatte kana siin deebisu. Kun bar waan dirqama sirraa eegamu bar. Waliin amma wanna tubachuu qabdu wanna an dhugaa sitti himan. Wantoota si fayyadus hin fayyadne si adda baaseen sitti himaa deema. Waan kana lafan keessu taanaan akkatti rakkoo qabdu akkatti kijibaa jirtu sirraa mul'ataa jechuudha warra kee miti jechuuf deemna maaliif akkamitti argattee dhugaa kootiif ragaa kootiif abbaa siitu na baasu kana sii miti kan na baasu dhugaa koon na baasu. Mucayyoon abbaa qabdi turte? Qabdi abbaa qabaachuu si maal hin beekne ragaan maali? Yeroo inni kaa hidhachuudhaa jedhuun bare abbaa kooti naan jette siinis aduftu agaafatamtu hawaasa kana fuulduratti. Isiinoo Suudi Arabiyaa irraa galtee akkamitti argatte kana siin jedheef eessatti argatte? Abbaa tokko sitti moo? Ayila biraa ijaarrate haala baay'ee armeesaaraa rifachiiseen jiruu isaa eegalee ture. Eega kanaa booda akka diinaatti wal ilaalaa jiraachuudhaan kan qabate anabbuman qabu abbaa kooyyoo miti jedhanii of amansiisuudhaan haati saaraas immoo abbaa manaasii kaaduudhaan yookiin jibbuudhaan roorroonni jararraan geessiserraan kan ka'e akka nama maatiin qabnetti of amansiisanii umrii saaraa guutuu daa'imummaa saaraatii kaasee waan jiraataa turaniif akkasitti of amansiisanii waan jiranuuf abbaa sanas maqaan dhaanu ittiinis hinaasa'anu waa isaas kaasuu yaadatanu kanaafi kan isheen abbaan qabu jettu yaa'u daa'imas waan taateef akkasittuu badhaan isin hin jedhu. Okay, galatoomi. Malee lubbuudhaan jira baay'ee. Suudi Arabiyaa irraa galtee akkamitti kakkaate? Tudhaati mana Mansuur Jamaal duraanii. Mansuur Jamaal caaltuu jedhamti. Waadaa galtee fi annan baasa Ameerikaa nan geessa jennaan ani immoo gara Turkiitiin amma haalli ulfaatus kaayyoon koo achi waan ta'eedhaa fi wal argaan achitti gaa jedheetan anis eeyyamee akka abbaa manaa tokkootti obboleessa koos nama nadha waan ta'eef obboleessa koottaanis eeganni kaa'ee hidhadhee adaraatti kennadhee fuudhee Turkii Kaayiroo yookiin Gibsii mana sanaa kaa'ee hordofaatan ture waliin haasofna walii bilbilla akkuma warraaf abbaa manaatti wal kabajnas ture. Sana booda garuu dhumarratti wantan jedhu uummanni Oromoo namni 2,000 akka inni sagalee naa ta'u kanan barbaadu isiin haadha manaa kooti nan jibbe jechuu dandeessi nan dhiise jechuu dandeessi garuu osoo intalli kallattiidhaan jaalalaan naanaasaa jirtu eegan guyyaa gaafa kiristaana ta'uuti kaase jechuudha. Mucaa sakandii tokko onlaayinii irratti argee hin beeku lafa siin galte siin beeku eddee siin jirtu siin beeku ani waan isiin taate siin beeku dhimma haadha manaa kootiiti gara tokkoon na yaaddeessa yoo nan barbaanne illee yookiin amantii koo jijjiiru yoo isii mufachiise illee isiin afaan siitiin naan taane karaa nati irra jirtu naan taane waan ta'eef
nadhii silleenaa na jettu malee akkanatti nama affananii onlaayinii irraa Itoophiyaa keessa jiraattee daataan dhabame jedhee of amansiisuu hin danda'u. Osoo biyya biraa jirtu lafa Abdusseen jiru Abdusseen achi taa'eeti kan inni onlaayinii irra taa'aa jiru. Onlaayinii irra dhabamuun si yaaddoo guddaa fi shakkii gara biraattuu akkan adeemsisaa jiru nu hubachiisuu barbaada carraa kana. Saawari kiraatullaa barakaatu karaa laayivii si barbaadna laayivii irra jira fattamu mai laayivii irra jira. Oonu jala jiraatte sagalee koo dhagaa jirta yoo immoo nu jala jiraanne asiin kottu. Okay, eddeetiin jiru innatti amaanaatti kennatte sun maqaan obboleessa koo itti malee maqaan kaas obboleessa danuu waan qabduuf. Mubaarik Musammaa Yaasin Said. Amaanaan koo mirra jettee gaafatteetta? Amma gaafachuuf ani kakunoo. Kana dura maaf hin gaafatin turte? Reef guyyaa 5 jaa'ee ga'u onlaayinii irraa baddeettiin ariifadhu ka obboleessa kooti waan mudates hin beeku. Fakkeenyaaf awwal Musammaa akka Mubaarikiin akka inni waayifaayi mana isaatii qabu waan hin beekuuf isa onlaayinii irratti argaa. Gaafan isii dhabu garuu akkanatti dhaga'ame sitti himuu barbaada carraa kana. Waan isiin taate waan hin beekne. Asan si deebisaa awwal Musammaa kana dura information qabu ni kaaydateera maallaqa haadhaaf sassaabameen Turkii deemee jedhan. Hagam dhugaadha dubbiin kun maallaqichi mee reessa jira. No, gonkuma. Gonkuma. Ana obboleessa kootu na geesse yoo Mubaarikaan hin geessine jedhe dhugaa ta'uun hin mala. Kana Mubaarikaa gaafatamu. Ana mubeetu na geesse. Okay, maallaqni suni asabbaa warraati waan ta'eef maallaqni haate suni funaaname maal godhame eessa dhaqe? Isa jara isaa gaafadhaa ka yeroo sana faayinaansiin turriyaan sana booda abbaa manaa ta'e malee. Kanaaf maallaqicha funaaname informeeshina isaa isin qabdu quban qabdu jechuudha. Maalaan faayinaansii dhaama? Maallaqa sana natti kennitaniis? Waan haadha warraa keeti hojjetame funaaname wanta quba qabdu hin qabdu jechuudha. Wanta quba qabu waa tokkotu jira. Eega miidiyaan qabe booddee sobduu. Afaan keettan waa qaba. Miidiyaan qabe booddee sobduu barbaadu. Sobduu ta'uun barbaadu. Waanan ta'eef dhugaanan beeku tokko. Eegaa atis. Ijoollee sirriitti rikkadhe godhaa gaa'is. Eegaa atis rabbii qabiriitti taballisuu dhukkuffatanii yaalchifnee jara yaalchisaa jiru jara wajjin hinqamaa jiru keessaa tokko ani yeroo sana miidiyaa dhabee namni wallaalus haadha manaa kootti yaalchifnee eegaa isaan boqotanii booda kallattii isaa baa wanta hin beeku hin jiru akkasitti na hubadhaa garuu qarshii 350 akkaawuntii saaraa irratti hafuudhaan akkaawuntii koo irra galee ture osoo maallaqni sun ta'aa jiru immoo obboleessi koo Mubaarik akkuma isin beektanu yeroo dhukkubfatetti waadaa tokko naa galee anis liqeesseera ormiyyuu liqeessaa ture waan ta'eef awwalee sa'aatii maallaqni kun si'iif saaraa barbaachisetti sa'aatii ati na gaafattetti nan deebisa taa'uu saarra itti fayyadamuu nan danda'a naan jedheera anis akka nama maallaqni akkaawuntii isaarra jiru tokkotti in deebisa amantii jedhu waan hin qabuuf akkuma ormiyyuu amanee liqeessaa fi jirutti rakkoon qabu jedhee tiraansfer itti godhameera garuu yoon gaafadhe akka inni naa kennu arras nana manaanii gaafadhees immoo nan dinne obboleessi koo hafuuraa obboleessi kiristaanaa kennaa kan jedhamu mubeen mana an jiru keessatti eenarraa qabaa saatii barbaachisutti nan kenna jedheera naan jedheeras anis kana waanan beekuufan kennee fi rakkoon qabu jedhee tan yaada sun kana malee quban qabu jechuun wannan kana haasa'ee fi waa gaafachuun hin danda'amaa nuuf eeyyamamaa. Maal abdusi ati hedduu badhatetti jeetta. Obsa Mubaarik dhufaa jira. Kennaa naa galchi. Okay. Galatooma qwaa. Obsa. Kennaa loof naa galchi. Natti rarrati naagaa. Kennaa loofi naa galchi. Okay nan galcha rakkoon tokko jiru. Okay waa si gaafadha. Kuma dhibba sadii akkaawuntii kiyya irratti darbeera. Kennaa loof naa galchi. Ati siyaasa wayinutti dalaguu barbaadda moo zimmeedhi kaasin galchina. Seera eegi malee. Naa galchi. Mubaarik kunoo dhufee jala jira. Qobaan ta'e firan dhabe kana lafa kanaa firan dhabu obbolaa koo naa galchi. Firan dhabdee namni eenyutu sitti mormaa jira. Eenyu si mormaa jira. Abdusee muyituu kaafata takka jettee suusuu kaafatti. Ana kamitta naasaa hunda kana. Suusuun dhimma barbaadamtee mataa si of danda'a qabdi suusuun. Kunoo Mubaarikis kunooti. Mubaarikis dhufee baga nagaan dhuftee asiin miyuutii godhatu nagaa gaafasee gara keeraan xumura. Nutti niyyin jechuu barbaadeetanii seera eegi seera miidiyaa keenyaa eegi. Tokkoffaa akka miidiyaan koo Mubaarik hin hoogganamne si barsiisa suma Mubaarik jira waan ta'eef. Matanaa miidiyaa miti dubbannu tokko akka nama noormaalii tokko tas ilaalan miidiyaa natti jedhaan olin. Gaaffii qofa na gaafadhu nan deema. Hayyee
Miidiyaadha jedhee si dhufni anis formaata. Sagalee naadha manaa kootii bannaanan dhufe malee miidiyaadha jedhee tamaneen dhufne kana qabadhu mataa keetti. Thank you. Okay. Miidiyaa naan jedhaa. Galatum. Okay. Birrii 300 akkaawuntii korra darbee dabarfamee jette eenyutu sirra dabarse 300 san? Biroo an akka miidiyaattiin ilaalu kanan siin jedhaa jira. Kunoo mubeemsa kana amma bar birrii 300 kan Saaraan irra dabarfame jette sana haadha Saaraatiif funaaname 300 sana eenyutu sitti dabarse? Kan Saara ani jara faayinaansiitii wal ilaalladhu. Akkaawuntii ishiirra ture sana booda immoo Saaraan natti dabarsite sana booda mubeen liqiina gaafate akkuma ormi liqeessaa jirutti isaateetti barbaaddetti siin kenna jennaan tole obboleessa koo jedhee liqeessee yeroo ati na gaafatte nan kenna jedheera mubee maallaqicha kenniifidha wantan jedhu malee na in kennu jedhe mubeen hin jenne mubeen maallaqa nama dhowwata siin hin jenne ati siyaasa kee dhiisiiti noormaalii qofaasa yeroo haasoftu natti naratina nan deema ammoo natti naratina anatti. Maa sodaatere akkuma sinaatti taa'e malee akka waan sodaanne ati hin beektuma. Kabaja obboleessa kootiitiif malee sodaan qabu. Obboleessa maal jenna amma waa'ee obboleessaatti hin darbine ganaa waan dubbannu danuutu jira bar waa'ee obboleessaatti namni obboleessaa waa jette siin jedhe hin jiru bar namni mubaarik irratti mubee ol baasi ana jala na gorsi. Keessa jira mucaa amma hin maraate mucaa kana aboonan jeeqini. Angafa koo ol baasi ana ganna buusi gaaffii mirgaa hin beektanu garuu isa kanas amma anqotusuu ta'uu koo yoo beette mubee mataa koorra kaayaa ana jala na. Mubaarak bagana gaandufte asumaanu waa'ee Saaraa irratti dubbataa jirra na jeeqaa jiranni. Sila dubbiin kuni torban kaleessaanatti bilbilamee torban kaleessaanatti fakkaata jennaan no jedheen dhiisee darbe waa'ee Saaraatiin jechuudhaan dubbadhu jedheeti. Mubaarak obboleessa kooti hiriyaa kooti jedhaan ture waliin dubbannaa wal dubbanna. Garuu Mubaarak akkanatti dubbadhu akkanatti dhiisi jedhee namarra'u. Innis waan gaafatame deebisa malee waan namarra hin qabu. Akkaawuntiin isaa Mubaarak hirkatti jira jedhee sila ijoollee nama 500 irratti awwaleeni rakkoo garaagaraa kaasaa ture garuu akkaawuntiin sun dhugaa sirka ture amma garuu sirka hin jiru. Amma garuu sirka hin jiru kana hubachuu qabu uummannis Mubaarak gaafatan dhimma waan fuudhee qabaachuu danda'a waan of danda'e qabaachuu danda'a. Kun akkasitti hubatamu. Mubaarak warra koo iddees hin dhabee jedhee isa kan isaa gaafanne kaane isa yaada uummataatti darbina. Dhuguma warra waleeti akkasitti kennate amaanaatti kan kennadhe Mubaarak sammaatti jedhe warra kooti isa jedhe hanquban qabu. Dhuguma warra isaati abbaatu ni kaanaa hidhee jedhe kana dura abbaan qabduutti beennaa firan qabduutti beennaa. Dhuguma abbaan ni kaayidhee fi dhuguma warra waleeti mucayyoon kun sibira immoo jirti ukkaanfamtee jirti jedhaa jiru. Silallee namoonni hedduun dubbataa turan nama 500 ol jechuudha na waamanii. Kana irratti waa dubbadhu Mubaarak waa'ee maallaqaatti booda deebina. Jendani takka ka'uu dhiiseen beeku maqaa kootiin tokko farratti qananiini na arrabsaatu hojiin taa'ee naa ta'e buusi narraa tokko. Lama sun arrabsu Mubaarak haalli rakkoon qabu. Dabaltee haasoo tokko buuse kun. Maali qoota? Buuse. Waan narraa gaafatu waan narraa nama na arrabsee hojiin taa'ee intinaan jedhu tokko farratti tokkuma gatiinsi kabajuufanii dhufee astaara malee abbaan barbaade yoo waame dhaqeen taa'u gastii namarra tokko lammaffaan immoo abdusee mana maaliiti himataadha moo himatamaadha moo akkuma dhaqee gastii isaarra gastee walirra taa'ee akka nama narraa kadhatu ta'ee fafakkeessaa ture sana fakkeessuudhaaf astaara laal. Jalaaboo. Shanya isas. Uummanni keenya warri na beektanus warri na hin beeknes uummanni Oromoo quba qabaadhaa mucaa kanaa. Yeroo dhukkuba sanas mana intanaa seenee mana qaalittii isin arrabsaa turte seenee si Ameerikaa jirtu seenee waan dubbataa ture. Kan dadhabe malee ittiin xaare malee wanta itti balleessin jiru gurbaa Abdusee jedhamu kana walirkaa nyaannee inni irraa man tokko keessatti guyyaa tokko dogoggoree maqaa isaa waamee hin beeku. Uummanni Oromoo gamanumaan qubanaa qabaadhaa waa'ee Abdusee rakkoon qabu inni wal bira jira gatii geef tokko. Lammaffaan inni dhimma mucaa kana irratti illee dubbachuu barbaadu ture. Erga gaafatte eessaa yoon kaase gaariidha. Waa tokkitti akka gaaffitti. Waa'ee maallaqaatti akkaataa deebiin hin qabne isatti nama si koomatu jira waan ta'eef maallaqa himataa fiddee sirra kanaa keesseeyyi
himataan sun waan na gaafachuu barbaade na gaafata. Qoonni gahee inni maallaqicha keessaa yaa maal waa'ee qaba si jedhu. maallaqaatti hin deebin. Waa'ee maallaqaatti hin deebin. Amma wannan si gaafadhe awwaleen warra mucaa kana ammoo abbaatu ni kaanaa kee. waa'ee mucaa kanaa riikardii godhamee kan naa ergame jira viidiyoo tokkuma. Dhaga'i. Hordoftoonni koo kaleessas natti saalfanne amma san dhaaddataa dhuman dubbadha. Kaleessas natti saalfattanii beektanu haadhas natti saalfattanu. Dhageessanii seena qabadhaa. Seena sammuu keessa kaadhaa. Waraabbadhaa. Kaleessas natti saalfattanii beektanu. Kaleessas natti saalfattanii beektanu. Haadhas natti saalfattanu. Isiniin jedhee gala jechuudha. Akkuma gaafa duraati. Kana qabadhaa sammuutti. Tokkoffaa irratti waa'ee awwalee jettu haadha manaa isaa jettu kana irratti ani haati isaarraa nama sagalee ta'uuf guddaa dhabamee dhukkubfatanii wal argee miidiyaa dumartan argee mana suusuu tokko nu waantee naan dhaqee yeroo argu nama muraasaan teessee gargaarsaa turte. Suusuudhaan walitti dhiyaanna waan ta'eef suusuu natti kenni sirraa fuudheera bakka dhimma kanaaf shirin jedheen mana kottan si godha nama manaanis taa'amee gargaarsi kun hundi funaanamuu hin danda'u rakkoon qabu waggaa akkaawuntii kan isaanii ta'e ofitti sii fuudheera isiin naazan siif naanan dubbicha ofitti fuudhe malachumatti taa'ee gastiirra gargaarsee deemuu wallaalle sana booda kana ofitti fuudhe dubbicha wal qabataa fana siisii keessii galee erga ofitti jechuun isa sana irratti waan kaasantu jira waan ta'e waa'ee warrummaa isaa kana jechuun namni shakkaa jira anillee shakkii keessa jira. Tokkummaa tartiibaan sitti. Maallaqa kan maallaqaa qobaatti kaafnaaf hin barbaade bar. Waa'ee maallaqaan kaafnee noo. Hayi waa'ee maallaqaa miti. Jechuun funaansaati jette sana jechuun maaf hammare isa waa'ee funaansa maallaqaa sana jette sadhiisiiti. Suuraan gara kootti darban jechuu barbaadeetani gara kootti darbanii akkuma beekamu taa'ee bakka taa'ee iyyaa ture sagalee taa'aa ture haadha kanaafi. Sana booda akka carraa wayii awwalee nabaanii shaafii biran kaa'ee jira. Achi taa'aa ture haga piroosesiin kun haadhumutti nabaanii biraa fuudhee tan akka carraa ijoolleen haadha keenya kana bira turanii biraa deemnaan kophaatti hafanii jennaan mana hakimii keessatti awwaleedhaan naa deemiiti mana hakimii kanaati isaan bira naa taa'e jedhee ergadhee. Ergee jennaan achi yeroo taa'u keessa akka carraa lakkoofsa mucaa kanaa itti kennanii haati kun mucaa bira taa'een siinaa saarala amma jechuudha. Waamee saaraan bira itti amma. Sana booda lakkoofsa isaatiin immoodhaan tarii mucaadhaan wal agganaa ture haadhaaf ilmoo kana wal agarsiisaa ture. Yeroo wal agarsiisu kana keessa eeyyee yeroo wal agarsiisu kana keessa dubaawwan jirri haasaanu karabbinatti argu quban qabuan. Asirratti wanta xiqqininteenaa qabuu qabdumaa inni mucaan kun dheengadda gaafa laayivii seenee si arrabsaara gaan jedhanii ijoollee viidiyoo waraabanii naa ergan viidiyoon sun na bira jira. Maallaqa nyaatee mucaanatti kenne mucaanatti heerumsiise ka jedhu wayii dubbate. Hin jennaan. Sabari yuutii godhadhu. Mucaanatti heerumsiise jetteetta rakkoon qabu uummanni dhagayeera gaafa sanas waan ta'eef rakkoon qabu. Sana booda tokkummaa waliinaa isaanii ani hin beeku an turkii deemnee erga yaalaa bahee booda awwalee wajjin karaarra deemaa jirra saarraa dawwaleen dubbisaa haati ijoollee hedduu jiru yoo akka carraa ta'ee fayye anuu fayye akkuma jette mana naa ijaarta yoo akka carraa ta'e immoo du'e jedhanii arma isaanii na qabsiisan arma ol baasanii fuuldura rabbiitti mucaa koo sirraa fudha saarraa naan jedhan haati jechuudha quba qabdi saarraanis kana achumaan narrifadhee turkii deemee hordofaan ture haala yaala isaanis maalis hordofaan ture sana booda gaaf sarraa dawwalee sarraa dubbisaa sarraan egaa isaan darbaniiru gaa sarraa akkuma finfinnee geesseen isaan du'aniiru sarraa dawwalee dubbisaa sarraan haasaa isaa keessaa faamilii keettan makachuu barbaadaa naan jettee beektaa sobni maal godha naan lakkii faamiliin maal jechuudhaan jedhee makattee min jedheen kana booddeetti ilmoo kooti ilmaan kootti makattee maqaa abbaa keetti waamtus ilmaan kootti makattee jiraattaan jedheeni kanaan makattee taa jennaan lakkii
kolfite kolfite namal tu jala sarran jene family makake tamma kachu barbada jennan hay family ti makachun kun akami nangalle jennan baka yoro bran sitti ma jette natim tumale amma jene kameni obbola ke kessa tokko wal fuchun ke jene fumna min wala kasidari dari dubatena lakki ana bola infodine sin kabu obbola ni simmo amanet kenu sin kabu amma جلين إركت ده سنة بودا أكا أولي ولينا ساترا وينت كافتي جنانا ميوتي ركاية